akkasi daawwattoota keenya. Daawwattoota keenya sheenawwan uumame. Kabajamtoota daawwattoota keenya salaamtollee isin gaafachuu hin dandeenye. Arra gaddaan jira jechuudha lallaajinaadha. Ni sheenaadha sheenaan tana qabdi. Dogoggoroonis uumame jiraan. Akkasii kabajamtoota daawwattoota keenya. Akka naaf daawwattuu walitti deebinu akka du'aa irraa gootanii isiniin jaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya narraa isin laalinaadha. Akkasii daawwattoota keenya. Dogoggoroonis numa jira, sheenawwanis numa jira. Daawwattoota keenya akkasuma saahibbaan kiyyaas yoo dachaas taate malee saahibaan qabu nagarree jechuudha. Saahibaan hin qabu nagarre dhugaan isinii hima. Carraatuufis guyyaa duraa viidiyoo hin taane san maree viidiyoo san gisee maru anuun hin jira anuu yoo dhiira biraa dhabdee anuun hin jira anuu lafaan jira yoo hirmuu feenaan hin jiraayyee kana jechuun saahibni kanaaf saahiban jaamu daawwattoota keenya. Akkasuma dachaas dhugaadha naatoo aarsee firraa mure malee osoo itanaafi daraartuu wal dhabnu san kan nu dhiyaatu ta'e osoo kan na dhiyaatu ta'e silaa waliin nu deebisa ture. Dachaas garuu waa hundaafuu dachaas akka dhiifama naa godhu unoo asumaanii viidiyoo sanarratti dhiifama gaafadha. Kabajamtoota keenya daawwattoota keenya akka viidiyoo tanaa sheer guutanii akka viidiyoo tana silaafu inni ilaalu abdiin qaba. Warreen sheer godhuu dandeessanii sheer guutanii akka dachaas biraan naa geessaniin isiniin jaa. Kanaafuu carraatuufis akkaanan saahiba jee abdadhee duraa wajjii jiru san hin jiru bakka sanirraa ni jijjiirame. Dachaasummaan unoo bilbilaas na jalaan kaasu biloog na godhee jira waan ta'eef asumaan akka dhiifama naa godhu viidiyoo tanarratti isaaf dhaama. Yoo naaf dachaa walitti deebinee yookiin kan walitti araaramne daraartuu argachuu yookiin walitti deebuu dandeenya malee naaf dachaas gargar faca'anee osoo jirru akka naaf daraartuu walitti hin deebine abdiin qaba. Saniifuu naaf daraartuu akka walitti deebinu isinis du'aayi godha kabajamtoota keenya. Du'aayi akkanaa godhanii isin kadhadha. Dogoggoruu uuma jiraati isinis natti aartanii jirtu. Isinis natti aartanii jirtan dhiifama daawwattoota keenya. Garuu an isitti naan ogga duraa namni dogoggoree aaruu waliin mufachuu uuma jiraati. Saniifuu daawwattoota keenya akka naaf daraartuu walitti deebinu du'aayi naaf godhanii isiniin jaa. Dachaas dhiifama ijaanii yoo naaf dachaas dhiifama walii goone malee naaf daraartuu walitti deebiin waan hin jirre. Akkasii daawwattoota keenya. Daawwattoota keenya sheenawwan uumame jiraati. Sheeneeti jira. Sheenoo uumame jiraati. Anis ilma namaatii dogoggoree akkaan dogoggoreettu wali na aarsees na aarse. Maaliif jennaan anis ilma namaati. Daawwattoota keenya ilmi namaa kan dogoggoreen jiru du'aayi godha akkanaa fi daraartuu walitti deebinu. Duraan dursatanii immoo akka dachaas dhiifama naa godhu du'aayi naa godhaadha. Silkii biloog na godhe yoo bakka inni jiru deemee barbaadee gartee walitti deebinee yoo akkasitti kanaaf daraartuu walitti deebisu isarraan malee hin taatu. Duraanuu beekte dachaaseetu daraartuu na dura beeka. Dhugaadhaan isarraan hin bare. Dogoggora kiyya guddaadha. Badii diyya gurguddoodha.
ما وجاس ناني جينا جانا المتناتو داو تتغير تانا هنداس كبا نرى لا ينار سنيجا akasi daawwattoota keenya akka dachaasee dhiifama na godhu isaas viidiyoo isaa jala koomentii barreessaa fi fannis dhiifama isin jechaa jira bilbila isaatis bilookii jalaa haas bakka inni si barbaadaa jira bakka jirtus itti hubachiisi jaan dhiifama gaafadheetiin gama daraartuudhaan walitti deebi'utti deemnaa jechuudha daawwattoota keenya saayibaas numaan qaba akka dachaas hin agarree dhugaa dubbachuudhaaf saayiba akka dachaas hin garre dhugaan isin hima immoo carraasuuf dhiisi walaa na aarsuuf akkas jee walaa dhugumaan irraa qabame ani hin beeku guyyaa dura viidiyoo wajjin maru akkas jee wajjin maree ture garuu wanti kun hundi daawwattoota kiyya hin barbaachisu na fakkaatti dhiifama isin jeequ guyyaafis dhiifama haa godhan nin jaa akkasii daawwattoota keenya dhugaadha miyyootan walitti dhufe jaaladhe daraartuu jechuudha jaaladhu egaan hin jaaladhe immoo dogoggoree wali muufannee gargar baane kanaafuu amma maaliin godhuu qaba isii dhiifama gaafachuun duratti dachaas araarfadhee gama isii waliif fayyutti yoo deebinee irra furmaata na fakkaata daawwattoota keenya narraa sillaayina ati dhiiraa maa gochaas jettanii narra laayina wani na bochisu ni beeytanii isii jaalachuu caalaa maaltu na bochisa dogoggora kiyya fi beekeetiin duraan dursee dogoggora kiyya beekeetiin boochiraa jechuudha daawwattoota na dhamaatteet maaniin viidiyoo kanarra ol ba'ee dhufee isinii malee gammachuu qabaadheetii miti dogoggora kiyya meheen qaatanii dhugaadha viidiyoo dalage viidiyoo egaa dalage booda dachaatiin piraankiinsi wada jechuun hidhabuu kiyyaa dogoggora guddaadha ininis osoo hin itti himee piraankiinsi wada narra laalii hin haalinii jeen natti naaru narra laaluu jechuudha dogoggora dila kana hadala keessa anuma daawwattoota kiyya nin beeka badii xiyyaas fudhadhe badii xiyya osoo hin beeku duraanuu beekaa dilana ture maali jennaan isiitu na afaan beekda fi araarfadhu saayiba kee isarraa wal barree mi'atu isarraa na barte maalaa jettee isiin natti ma'anii saayiba kee ta'uu duraan hin beeka si duraan osoo hin beekneen anuu wajji ture jeeni aaree jechuudha itti ka'e achiin garuu deebitee nama badiin tiyyuma taate akka tiyya taates numaan beeka wallaalee deemti jechuudha kanaafuu qabjamtoota keenya du'aa hin godhaati akka naaf darartuu walitti deebi'u akka du'aa hin gootan abdiin isinirraa qaba daawwattoota kiyya ammaas viidiyoon tanumaan qabadhe dhufe mee hanga viidiyoo biraatii walitti deebinu nagaan naa turaan isiniin jaa nagaatti agartanii jirtan kanaafuu hiriyaan tokko yookiin obboleessi tokko wanni isarraa eegamu sanuma kanuma ta'uu qaba akkanuma viidiyoo ragaatis mata dureerra isinii kaayatiin jira akkuma agartan wanni saayimni namaa tokko yookiin obboleessi tokko namaaf godhuu qabu hangasuma viidiyoon mareerratti asumaaniin saayiban kiyyaas waan isaan jedhan laalaa jeetiin isiniif maree gal lakkisee eegas viidiyoos gadi lakkifne viidiyoo tanumaan gal lakkisuudhaaf qophaa'e jechuudha viidiyoo dabarte irratti carraatu maal jedhe maal gal lakkise saayiba jechuun kana hiriyaa jechuun tana obboleessa jechuun akkana sababa naa fi